hunda godhetti ko oromiyaa hunda hammattu ko oromiyaa qabattee wakkaattu oromiyaa rakkataa kengattu oromiyaa kaniin ore qabu isinii hambaan ko utuun qabu dhabu maaf ta'e jarraan ko kutaadhaaf amanteen maaliif wal qoqqooddu ilmaan haadha tokko maaliif waliin hoddu maaloo yaalmaan koo qottisu maaloo yaalmaan koo hangafa maaloo hormayyuu guddiseen dabarsee fi boonseen maa dabaree dhabaa jette oromiyaa jette harin boossee imboyin oromiyaatiya imboyin sore ko soreetti biyya koo otonitu jirru inaftu waddeetti biyya sirna gada biyya koo madda walqixxummaa gaaddisoo daangee mallattoo eenyummaa imboyin oromiyaatiya imboyin sore ko soreetti biyya koo otonuti jirru inaftu waddeetti inumaan tiksee malakoo latoo shuffeen baddaan naniin gaabbisu inumaan rafee malayaa lammii tokkummaa dhabuun nama raaffisu allayaan allayyumaa maaltu allayaan hurufa jedhe alagaana laguma maaltu alagaa dhaan fira jedhe kopportaa ol miramaa baatu yoo banu fi baattate male roorroo dinarraa dhuftee roorroo ormarraa dhuftee maaltu namaa dhowwa abbaa dhowwata malee maaloo biyya ormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhiba biyya ofii gaaddisa garbuu aduun nama nargu yaa ijoollee caamsaa dhuftammoo biraa yaa saawwileen koo saayyala kun caamsaa Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya maamiloota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu nageenya araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtan jecha egaa anis nagaa koon jira galanniif ulfinni waaqaa hin badini har'a guyyaan kun hundumaa oromoo biratti guyyaa abaaramtuu guyyaa gaddaa guyyaa jibbamtuu jedhanii gaafa juulii 29 kana abaaran jechaadha uummanni keenya never ta'uu hin qabu. Kifuu namaati malee guyyaa badaan hin jiru biyya lafaa kanarratti guyyaa hunda waaqayyo jaalatee filatee uume kan badaan garuu dhala namaati ilaala guyyoota kana keessatti badaan nama malee badaan guyyaa miti jechaadha badaa namaa itti qabee obboleessa keenya jaalatamaa artistii keenya ija oromoo jedhamee oromoo hunda biratti dhageettii qabu oromoo hunda biratti jaalatamaa qabu galaafatan jechaadha. Garuu har'a boo'uun dungoo ibsinee gadduun uffata gurraacha uffachuun hacaaluu hin galchu. Oromoo wanni beekuu qabu asirratti waa tokko bichaadha. Innis maalidha gaafa jennu uffata gurraacha uffachuu dungoo uffatu ibsuu miti. Dungoo ibsanii yaadachuun haa ta'u yaadannoon akka nama hundaaf godhamu waan gilarratti illee barraa'ee jira. Garuu uffata gurraachi uffata akka seera mana amantaa keenyatti yoo deemne guyyaa 3 qofa kan eeyyamamu jechaadha. Tokko guyyaa lubbuun keessaa baate lammaffaa immoo guyyaa kafananii gara mana awwaalchaa geechuudhaaf gaafa deemanii fuudhanii uffata gurraacha uffatanii ni gaddu. Awwaala aga booda seensan jechaadha. Sadaffaa booda gizee seene sana booda ni dhaabbata jechaadha. Akka seera mana amantaatti yoo deemne gaddi guyyaa 3 caalaa akkan darbine abboonnis nu barsiisan jechaadha. So asirratti waa tokko dubbachuun barbaade uummata Oromoo kanaaf jechaadha. Yeroo baay'ee Hacaaluu gaafa bas guyyaa yaadannoo isaa bichaa isa yaadanna tokko. Lammaffaa immoo
Hacaaluu ilma gandaa miti ilaalaa asirratti. Hacaaluun ilma shawaa bichaa yookiin ilma amboo bichaa miti. Ilma Oromoo hundaati asirratti. Oromoon meeqa keenya kamtu amma guyyaa ijoollee yartuun jechaadha karaa tiktookii gastii banatanii Hacaaluu arrabsaa oolan. Hacaaluun shawaa ganda bu'ee amboo ganda bu'ee hin duune. Oromoo guutuu bakka bu'ee du'e. Oromoon Hacaaluu hin galchu achi. Hacaaluun hin galu lubbuudhaan du'e. Kan darbe hin galu. Oromoon maal gochuu akka qabu sinitti malaan. Hacaaluudhaa wanni Oromoon godhu haga Oromoo waggaa 5 gahee Hacaaluun erga boqatee garuu Oromoon nagammaa dhugaa isaa baasuu hin dandeenye. Oromoon miliyoona 70 jedhan biyya lafaa kanarra kan jiraatu. Garuu immoo Oromoon gumaa Hacaaluu baasuu hin dandeenye, dhugaa Hacaaluus baasuu hin dandeenye. Gadduun jedhe ilaal Kadiir Martuu hayyuun nama. Ani har'a Hacaaluudhaa boo'u osoo hin taanetti warra gumaa gammachiisuudha naaf boo'uun jedhe hin boo'u jedhe dhugaa jedhe. Boo'u jechuun gadduu jechuun isaaf illee gaariin ta'u waaqanillee qabeenya iskeemaa fudhatte jennee waaqattillee bu'uu ta'a. Waaqa jaalatee isa fudhatee lubbuu isaa waaqayyo arjummaa isaatiin dhiifama isaatiin lubbuu isaa boqannaa bara baraa akka nu kennuuf abdii qabna jechaadha. Egaa asirratti maal jechuun barbaade yartuun takka ni jirti. Warroonni karaa tiktookii gastii banatanii fakkeenyaaf ganda walitti buusaa jira oolan. Shawaa, Wallaggaa, Jimmaa, Arsii, Harargee jedhanii ganda walitti buusaa baay'eetu jirti jechaadha yartuun takka. Asirratti ani maal jechuu barbaade akka waan Hacaaluu shawaa bichaadha qabsaa'ee fakkeeffatanii ijoolleen tokko Hacaaluu suuraa gadi gargalchanii arrabsan jiru. Isin waa'ee Hacaaluun beektan. Namni seenaa Hacaaluu beeku nuti gootota hedduu Oromoon kan dhabde jedhanii dubbataa tura. Seenaa isaanii suuraa isaanii barreessanii seenaa isaan hojjetan faana akka Taaddasaa Birruu akka Elemoo Qilxuu akka Garasuu Dhukee akka Abdiisaa Aagaa akka Leenjisoo Diigaa gootota hedduu qabde Oromoon kan lubbuun itti wareegame Oromummaadhaaf jechaadha. Isaan kana garuu seenaa isaanii barreeffamaan nu kaa'amee suuraa isaan wajjin nu teechisan malee wanna isaan godhasan ija keenya nagarre. Garuu dhageetti Oromoof wareegaman gaafa jedhan qabsoo isaan ittiin Oromiyaa dhaabanii har'aan gahan Oromoo jedhamtanii waamamtan mirga dhala Oromoo kan jedhamu falmamee har'a gahanii Oromoon ittiin waamamaa jira kan jedhamu dhageenyeetoo fudhanne malee waan ijaan argine miti. Garuu seenaa Hacaaluu ija keenyaan argine aktii inni qabu Oromoo biratti gootummaa inni qabu onne isaa inni qabu argitaniitu jechaadha. Yartuun keessa namaan beektu keessa namaa qabattee odeessiti jedhe. Waan garaa keessa namaan baane. So asirratti maal jechuun fani'anii Hacaaluun Oromoo hundaaf wareegame. Hacaaluun saba hundaaf wareegame. Hacaaluun goota kutataa onnee sibiilati. Kan eenyu duubatti san deebisne jechaadha. Hacaaluu jechuun ija Oromooti. Oromoon garuu ija isaa tokko dhabdee jirti. Namoonni baay'een social media irratti hunduu beekaaf godha. Garuu beekumsi afaanii bichaa miti. Beekumsa sammuun qabaati. Beekumsa onneewwan qabaati akka Hacaaluu akka dhiiraa san jechaadha. Artistiyoota baay'ee jira. Garuu namni akka Hacaaluu kutataa namni akka Hacaaluu garaadhaan akka dhiira onnee sibiila ta'in jiru biyya lafaa kanarratti. Kaduu hin galu garuu. Odoo namni wal galchuu ni danda'ama jedhanii osoo lubbuun walii kennamanii galchatanii Oromoo nama meeqa namni Hacaaluudha lubbuu kenneetiin Hacaaluu galchu. Garuu lubbuu walii geeddaruun hin danda'amu isa ka gochuu danda'u hojii Waaqa qofa. Kaduu irraa si oolchus, kasi ajjeessu, kasi jiraachis, guyyaa kee kasi geeddabarsus, kasi dhiyeessus isa qofa. So anasirratti maal jechuu barbaade Oromoon gaheen inni qabu Hacaaluudha kan inni godhuu danda'u. Boo'u osoo hin taanetti uffata gaddaa uffachuu osoo hin taanetti shaadungoo ibsuu osoo hin taanetti Oromoon gaheen inni qabu ijoollee isaa san guddisuufidha. Oromoorra oolmaa guddaa qaba Hacaaluun. Oromoon guyyuurra ijoollee isaa san bira dhaabatuu qabdi. Ijoollee isaa sun maalirra jiru? Maal gochaa jiru? Barumsaan sadarkaa maaliitirra jiru? Akka abbaatitti bira dhaqanii Oromoon gizee hunda ijoollee kana hordofuu qabu jechaadha. Bakka tokkoon gahuufii qabu seenaa ilma ijoollee tana seenaa isaatii
haftee Hacaaluuti bakka bu'aa isaati jennee ija isa laaluun ijoollee isaa kana laalle ijoollee isaan turis tarii guddattee onni akka abbaa san qabaachuu dandeessi waan jarri karoorfattu keessa isaanitti rabbitu uuma waan ta'eef onni akka abbaa san qabaachuu danda'a waan ta'eef ijoollee tana guddisuun gahee Oromooti jechaadha. Akkasumas immoo qabsoo inni itti wareegameef san Oromummaa inni itti wareegameef san Hacaaluun tokkummaa odoo labsu Oromoon gandaa lagaan amantiin duudhaan waliin qoodinaa jedhee odoo labsu lubbuun isaa biyya lafaa kanarraa darbe. Oromoon garuu kaayyicha san dhiisetti gandammaa walitti deebi'ee amantii walitti deebi'ee wal qoodee wal arrabsaa oola sooshaal miidiyaa kanarratti. Kun kan qeeqaa kun kan xiqqeessaa kan du'ellee gaggaragarsa jechaadha Oromoo. Garuu Hacaaluun tokkummaa jedhee tokkummaa hundeen keenya Oromummaa jedhee odoo tokkummaa labse lubbuun isaa biyya lafaarraa darbe. Mee jechoota inni jedhe san yaadattanii warri jechoota isaa san of keessa qabdan koomentii jala nu kaa'a. Mee jechuu dhuguma Hacaaluu jaalattan yoo taatan jechi Hacaaluu as keessaa isin dhabamtu jechaadha. An jecha Hacaaluu keessa kan seefna keessatti ta'e diina firan jettu hundaaf laaltaa harmeetii Oromiyaa jedhe. Isaa fi keessa namaan beektu keessa namaa qabattee odeessiti jedhe. Jechoonni isaa kun namni hiika itti kennate hiika guddaa qaba. Xiqqaa fakkaachuu danda'u jedhamu afaanitti garuu hiika guddaa qaba Oromoo biratti aktii cimaa ta'e aktii of danda'aa ta'e jechaadha. So kanaafuu warroonni Hacaaluu yaadannoo gootanii fi dungoo ibsitanii yaadachaa jirattanis waaqayyo isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Dungoo ibsanii yaadannoo waangiluma ni jiraan eeyyamama yaadannoo gochuun garuu gadduu gurraachessuun no ta'uu qabu. Kan hunda gurraachessinee Hacaaluun hin galu. Oromoon gaheen inni qabu ijoollee isaa guddisuudhaaf fi kaayyoo inni itti du'e isaa walii galee tokkummaadhaan galmaan gahuudhaaf akkasumas dhugaa isaa baasuudha. Dhugaan isaa waggaa 5 guutuu keessatti hagammaan ba'e. Hacaaluun erga sirni haarofti kun du'e kee qabatee waggaa 2 gahee booddee du'e waggaa 7 gahee jira sirni mootummaa paartii badhaadhinaa jechaadha. Waggaa 5 erga inni boqatee garuu waggaa 5 kana keessa dhiigni isaa hin baane. Dhiigni isaa awwaalamee ba'e. Oromoon isuma irratti hundaa'ee dhiigni erguma dhiiga Hacaaluu hin baaneyyuu Oromiyaa keessatti dhiigni Itoophiyaa kana keessatti dhiigni dhugaa namaa hin ba'u jedhanii murteessan jechaadha. Nama meeqa dhaban daadhii galaanni beektan Oromoodhaaf wareegame. Artistii meeqa kan Oromoodha jedhee du'e. Sababa maqaa Oromoodhaatiif ajjeefame. Kanaafuu Oromoo kiyya kaayyoo isaa galmaan gahaa tokkummaa inni irratti tokkummaa odoo jedhu du'e san tokkummaa san cimsaa dhugaa isaa barbaada malee jibbiinsa guuffata gurraacha godhatanii fakkeessa guyyaa irraa kana dhiisa. Nama meeqa kana abaaboo qabatee bakka awwaala dhaqe maal abaaboo dhaqe kennitee Hacaaluus dhaga'ee galee fudhata. Akkamiin yaaddan abaaboo osoo hin taanetti ijoollee isaa sanii kennaa fi birrii abaaboodhaan bittasan. Siidaa dhagaa ijaartanii Hacaaluun hin galu bara. Nama meeqa siidaa yaadannoo ijaareef yaadannoon siidaan sun ijaaramu baatus Hacaaluun hin galu. Gaafa lubbuun jiru odoo siidaa ijaartaniif osoo gaafa inni lubbuun jiru waan isa gammachiisu suuraa tokko maqaa isaatiin akka isa fakkeessine hojjettanii ija ofiitiin argee ni gammada ture. Erga inni du'e garuu gootanis dhiistanis tokko never. Kanaafuu kaayyoon keenya Oromoo wanni gochuu qabna asirratti gaheen ilmaan Oromoo dungoo ibsinee uffata gurraacha uffannee boo'uu qofa osoo hin taanetti ijoollee isaaniillee finnee gammachiisuu qabna guddisuu qabna barsiisnee galmaan gahuu qabna jechaadha. Galatooma waan na dhaggeeffattaniif viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Warroonni chaanela eebbisaa intartiimentiif haarawaa taatan laayik sheer sabskiraayib godhaatii odeeffannoo adda addaa waa'ee dhimma yeroo irratti hundaa'e hundumaa siin qaqqabsiisna. Galatooma.